Eertiraa Niiyorkiitti argamu himannaa gibirri mootummaan biyyattii lammiilee isaa biyyoota adda addaa addunyaa marra jiran irraa sassaabu dhimma hin taaneef oolaa jedhamuun himannaa irratti dhiyaate balaaleffateera. Eertiraan lammiilee ishee biyya hambaa jiraatan irraa waggaatti gibira galii 200 sassaabdi. Embaasichi gibirri lammiilee isaa irraa sassaabaa jiru kun mirga isaa ta'uu fi kan lammiilee isaa qofa ilaallatu ta'u ibsuun himata irratti dhiyaateef deebii kenne. Ofii Eertiraan lammiilee ishee biyya alaa jiraatan irraa gibira sassaabuu yoom eegalte? Gibira kana hoo akkamiin sassaabdi? Gaazexeessaan tajaajila BBC Tigrinya Kahasaay ገብረ መስቀል akkasiin ibsa. 2% ግብር የተጀመረው ያው በ1994 ግብርri dhibbeentaa lama lammiilee Eertiraa biyya alaa jiraatanii ka'eegale akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1994ttidha. Eertiraan bara 1991 walabummaa ishee erga goonfattee booda diinagdee biyyattii dadammaqsuuf sagantaalee misoomaa raawwachuuf karaa garaagaraan maallaqa walitti qabuuf yaada dhiyaateen kunis karaa tokko ta'ee labsiidhaan qajeelfamni ba'e. Haaluma kanaan lammiileen Eertiraa fi dhalattootni Eertiraa biyyoota alaa jiraatan kamuu tajaajila mootummaa argachuuf gibira kana ni kaffalu. Mootummaan garuu dhalattoota Eertiraa ta'anii lammummaa biyya ormaa qabaannaan hin kaffalanii jedha. Garuu ammoo wanti ifa ta'uu qabu Eertiraan lammummaa lama qabaachuu ni hayyamti. Kaffaltichi kan raawwatamu embasiiwwan biyyoota keessa jiraatanii keessatti waggaa tokko keessatti galiin argatte herreegamee dhibbeentaan 2 kan ta'u ni kaffalama. Biyyoota akka Kaanadaa gibira kana dhorkan yookaan ammoo biyya embasiin Eertiraa keessa hin jirretti ammoo maatiiwwan namoota biyya alaa jiraatan kan ammallee Eertiraa keessa jiraatan haala adda addaan akka kaffalan ni taasifama. Ragaa gibira kana kaffaluu ibsuun dhiyeessitu taanaan tajaajiloota qoonsilaa mootummaan Eertiraa kennu argachuun baay'ee rakkisaa ta'a. ኤርትራ ውስጥ በቤተሰቦቻቸው በኩል ወይ በሌላ መንገድ እንደሚከፍሉ ይደረጋሉ። Embaasiin Eertiraa Ameerikaatti argamu komii dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa ka'uuf deebii kennuu hordofe. Komiin dhaabbatichi dhiyeessu maali jechuun Kahasaay hin gaafanne. በ2013 የተባበሩት መንግስታት የኤርትራ መንግስት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ዜጎችን biyyoota gamtoomanii ibsa baaseen mootummaan Eertiraa lammiilee isaa biyya alaa jiraatan sodaachiseef doorsisee gibira kaffalchiisaa akka jiruu fi maallaqicha gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbii dhabuun akka uumamu itti fayyadamaa jira jechuun himatee ture. Yeroon kun bara Eertiraan loltoota Somaaliyaa waraanaan hirphaa jirti jedhamtee himatamaa turte waan ta'eef sababa kanaatti hanga bara 2018tti qoqqobbiin irra kaa'amee ture. Komiin lammaffaan irratti ka'aa ture lammiileen ishee gibira 2 akka kaffalan dirqamaniiru ka jedhudha. Galii argatan irraa biyya keessa jiraataniifis ni kaffalu. Eertiraafis ni kaffalu. Ofii Eertiraan waggaatti lammiilee ishee waggaatti galii argatan irraa gibirri sassaabdu hagam ta'a? Ibsa kaleessa ba'e irratti yeroo duraaf kan himame wanni tokko Eertiraan bara 2010 gibira warra biyya alaa jiraaturraa doolaara miliyoona 14.5 bara 2013 immoo doolaara miliyoona 24.7 sassaabuun ibsameera. Dabalataan ammoo waggaa 4 keessatti doolaarri miliyoona 73 sassaabamuu eereera. Kana ala garuu haala kanaan galiin walitti qabamu hangam akka ta'e wanti beekamu. Waggaa tokkoffaarratti ergaa dhaamaniin waggaa kana keessa Raashiyaan injifannaa jedhan maatii loltootaa aarsaa ta'aniif meedaaliyaa kennaniiru. US immoo waggaa tokkoffaa waraanichaa yeroo yaadattu Raashiyaa irra qoqqobbii haaraa kaa'uun Yukireeniif ammoo deeggarsa maallaqaa doolaara biiliyoona 2 ta'u raggaasuuni. Ofii waraanichi akkamiin eegalee waggaan tokko darbe akkamiin yaadatama? Galaanaa Balaay waan qopheesse qaba. Itoophiyaan waraana waliinii kaaba biyyattiitti dhalateen mata duree oduu idil addunyaa yeroo taatee jirtutti waggaarraa wanti xiyyeeffannoo addunyaa Itoophiyaarraa kaasu tokko dhalate. Yukireen waggaarraa haleellaawwan misaayilaa Raashiyaan hirribaa dammaqxe. Wanti biyyoonni lixaa yaaddahanii watwaachaa fi turan dhugaa ta'ee dhalate. Pireezidantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waggaarraa barii ibsa kennaniin opereeshinii waraanaa addaa Yukireen keessatti eegaluu beeksisan. Haleellaan misaayilaa inni jalqabaa magaalaa guddoo Yukireen Kiiv keessatti dhaga'ame. Achis magaalotni Yukireen biroonis haleellaawwan misaayilaa fi waraanatti hirribaa ka'an. Booda pireezidantiin Yukireen Volodimiir Zeleniskii kan waa'een isaanii biyyoota addunyaa kaan biratti sana dura hedduun beekamne biyyi isaanii guutummaatti haleellaa misaayilaa jala galuu ibsan. Guyyaadhuma jalqabaatti magaalaan buufata doonii Yukireen Mariyoopol haleellaa jabaa jala galte.
Magaalota Raashiyaa 40 ta'an keessatti ammoo haleellaa kana mormuun hiriirri gaggeeffame. Namootni 2,000 ol ta'anis hidhaman. Zeleniskiin guyyaadhuma tokkotti yeroo lammataaf ibsa kennan. Hunduu waraanaaf akka duulu labsan. Guyyaa jalqabaatti haleellaa irratti banameen namoonni 137 ta'an lubbuu dhabuu beeksisan. Ministeerri muummee UK yeroo sanii Booris Joonsan ammoo guyyaadhuma jalqabaatti yaada kennaniin yaaddoon keenya inni guddaan dhugaa ta'ee dhufe. Pireezidantiin Raashiyaa Putiin osoo dubbiin barbaadaminii fi sababa gahaa malee waraana eegalee jedhan. Ooppereeshiniin addaa Pireezidant Putiin guyyoota gabaabaa keessatti xumurama ittiin jedhanii eegalan kunoo har'a addunyaa guutuu dudubbachiisaa fi iddoo sadiitti qoodee waggaa tokko guuteera. Loltuun Yuukireen waraanni kun eegalee guyyaa 3 keessatti adda waraanaatti duule. Taraas Ratushayn jiini jalqabaa akka malee hamaa ture jedha. Dirree waraanaa keessatti of argitee yeroo helikoophtarri waraanaa mataa kee gubbaa naanna'u misaa'elli mataa gubbaa si darbu jireenyuma addaa keessa galtaa jedhama. Loltuun kun ilmi isaa ganna 24 waraanatti duulee du'uu hima. Ilmi isaa inni biraan ganna 26 ammoo ammayyuu adda waraanaarra jiraachuu dubbata. Ijoolleen isaa dhiiraa biroon ammoo haadha warraa isaa duraanii waliin waraana dheessanii gara Neezerlaandsitti godaanu dubbate. Yeroo dhumaaf kan ijoollee isaa arge gaafa waraanichi jalqabu gara mana barnootaa isaanii yeroo isaan geessu ture. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen itti eegale waggaa tokkoffaa isaa yaadachuun ibsa kan kennan Pireezidantiin Yuukireen Zeleniskiin bara kana waraanicha ni injifannaa jedhan. Saba guddaa Yuukireen waggaa har'aa iddoo wal fakkaataa kanatti ganama sa'aatii tokko irratti ibsa gabaabduu sekendii 67 qofa taateen ergaa isinii dhaamin ture. Yaaddoowwan hunda ni injifanna. Aleellaawwan boombii, misaayilaa, dirooniiwwan kamakaazii, dukkanaa fi qorra jedha. Nuti waanna kana hundarra cimoodha. Waggaa itti qoramnedha. Waggaa waliif yaaduu, waggaa gootummaa, waggaa dhukkubsachuu, waggaa abdii horachuu, waggaa cichoominaa, waggaa tokkummaa fi waggaa injifatamuu dhabuu ture. Waggaa injifatamuu diduu jabaa. Goolamni isaa nuti dandamachuu keenya. Nuti hin injifatamne. Bara kana immoo injifachuudhaaf waan dandeenyu hunda ni goona. Zeleniskiin sagantaa yaadannoo waggaa tokkoffaa irratti loltoota biyyatti jajjabeessanii maatii loltootaa aarsaa kaffalaniif meedaaliyaa kennaniiru. Akkasis jedhan. Ani isiniin booneera. Hundi keenya, tokko tokkoon keenya isiniin boonneerra. Yuukireen jiraachuun ishee boona guddaan iddoo hundatti akka beekamu nan labsa. Kabajni Yuukireeniif haa ta'u. Adaraa badhaasaa fi galateeffannaa uummata Yuukireen kana narkaa fudhadhu. Gadi jedheen gadda koo si ibsa. Aarsaa gootummaa abbaa warraa kee fi abbaa kee yoomiyyuu hin dagannu. Galatoome. Yuukireen ilma kee hin dagattu. Pireezidantiin Raashiyaa duraanii amma dura taa'aa itti aanaa mana maree nageenyaa biyyattii ta'an Dimitri Medvedev waggaa tokkoffaa waraanni kun itti eegale ilaalchisee yaada miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodaniin loltootni isaanii warra Yuukireen hanga daangaa Poolaanditti duubatti deebisuu qabaa jedhan. Injifannoon isaanis wayita galmoonni hundi ooppereeshinii waraanaa addaa kanaa galma gahan ta'a jedhan. Michuuwwan Yuukireen erga waraanni eegalee Raashiyaa irratti qoqqobbii fi dhiibbaa adda addaa kaa'uun Yuukireen hirphaa turan. Biyyootni akka Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa biroon meeshaalee waraanaa ammayyaa Yuukireeniif dhiyeessaa jiru. Yaadannoo waggaa tokkoffaa kana irrattis US qoqqobbii haaraa dhaabbilee fi namoota dhuunfaa Raashiyaa irra keesseetti. Deeggarsa maallaqaa haaraa $2 biiliyoona 2 ta'u